Tole ashamaa harka fuuni hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota maatii tajaajiltuuf kan taatan kan biyya keessa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo dachaa haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootidha. Gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii yeroof guyyaa kana geessa sinin jedhetan jira uummata qashtii uummata jaalalaa. Nagaa kootti aansuudhaanii warroonni maatii koonaaf hin taane jalqaba irratti laayikii koomentii sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootti dabalama. Warri immoo maatii koo taatanii jirtan sheer laayikii koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa sinin jedha. Mucayyoo qaxalee kana bukkee dhaabbadhaa sinin jedha. Har'a keessummaa wajjin wal sin barsiisuu dhufeetan jira. Keessummaan kun eenyu laata? Isheenuu ofaa ibsattuu mucayyoo qaxalee gizee hundaa nama bukkee dhaabbachuudhaan nama jajjabeessitudha. Hedduun ishii jaaladha, hedduun ishii kabajaa. Kanaafiyyuu ishee wajjin dhufeetan jira. Ishee wajjin wal bartu sinin jedha. Ishee wajjin wal baruudhaaf immoo haamilee barbaachisaa sinin jedha. Kanaafiyyuu like, comment, subscribe, share gochuudhaani naaf simadhaa sinin jedha uummata qashtii. Asumaan immoo muudannoo qabdi. Muudannoo ishirraa waa barattu jedheetan kana yaadee jiru. Namni tokko gaafa muudannoo namatti himatu maal ta'u irraa barumsa argatu jechuudha. Muudannoo ishii maalidha laata? Irraatii baranna jechuudha. Turtiin keessan ishee wajjin haa ta'u. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'ee sin jaaladha uummata qashtii. Viidiyoon dhufnee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni fi jaalatamtoonni dhiifama sagalee jira. Kanaafan sagalee cufe nageenyi fi jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniifuu akkam jirtu akka nagaa qabdan abdiin qaba. Isin jedha egaa ramana obboleettii keenya keessatti na argamee jira. Asumaanis namni nan beeynes na baruu nu dandeessanii dorsa gaafii nuuyyuu maqaa ibsadhu jedha. Akkuma gaafii keenya jedhutti gaafii keenyarraa hin eegallaa. Egaa obboleettiin keenya gaafii naaf dhiyeesseerti. Gaafii isheen naaf dhiyeeste san qabaddee dhufeetan jiraan illee gara mana obboleettii keenya. Egaa nafaana turaa turtii waliin goona mana obboleettii keenya keessatti asumaan like share gochaa warroota like share gochaa jajjabeessaa artanii yaada keessan warroonni kennitan akkasumas immoo iddoo dogoggoraa hin dagatinaadha. Yaada komentii keessan jala sanduuqa poostaatiin kaayaadha. Asumaan gorsaa fi yaada keessan illee ni hubanna jechuudha. Egaa maal jedha gaafii tokkoffaa gara gaafii keenya haa darbinu. Nageenyaan dheeresseera natti fakkaata. Akkasumas immoo akka sa'aatiin dheeratu jedheetiin sagaleen na qabamee jira. Har'a xinnoo utaalloon na jira. Funyaan na cufee sagalee na qabe jechuudha. Gara gaafii keenya haa darbinu. Maqaan kee eenyu jedha gaafiin tokkoffaan maqaan kee eenyu jedha. Egaa maqaan koo Mishaa jedhama. Maqaan koo Mishaadha. Kan maatiin kiyyatti na waamanii kan ittiin na beekanii Mishaadha. Garuu abbaan koo kan na waamu Mishaadha miti. Kaloodha. Kaloo maayirii jigee hin amanna kan wal dhaabni jiru maa wal barraa. Egaa kaloo maalirraa nas baasnaan dursa yeroo maaf na waamte jenna. Duraan nuti yeroo dargaggeessaa sirba kanaan taphanna jedhee jira. Sababa saniin kaloo jedhee naaf moggaase jechuudha. Abbaan koo kanaadhaan maqaan kiyya akkama asirra jiru. Kaasumaanuun maqaan kiyya Mishaadha. Kan ittiin yuutuubiin kiyyaadhaan maqaan koo kan maatiin koo ittiin na waaman jechuudha. Egaa gara gaafii lammaffattuu darbinu. Bakka dhaloota keetii jedha. Egaa bakka dhaloota keetii jedha. Mishaan Arsii Bahaatti dhalatte. Arsii Bahaa keessaa eessa jechuu dandeessanu? Egaa Arsii Bahaa keessaa Mishaan intala Arsii Bahaa Arsii Gololchaati. Arsii Gololchaa keessaa iddoon dhaloota kiyya Daroolee Boonyaa Kombee jedhamutti dhaladhe. Iddoon barnoota kootii Waraguu Dhagaa Diimaa baradhee
kutaa tokko hanga afurii mana barnootaa biimbaa addaraasha jedhuun achuma darroolee keessatti tokko hanga afurii ture. Tokko hanga afurii achumatti baradhee egaa tokko hanga afurii achumatti baradhee afurii ol hin turre ammaaf garuu babal'atee jira. Hanga 8 deemee jira. Maatii biraa namni hin fagaatu. Egaa afurii haga olii karaa sa'aatii lamaan deemnee waraguu dhagaa diimaa qawwee jedhamutti baradhe jechuudha. Afurii olii hanga 8. 8 ol immootu alaamatti baradhe jechuudha. Egaa iddoo dhaloota kiyyaa xumurree irraa gara gaafii lammaffaa. Amma eessa jirtaa jedha. Amma eessa jira fannuun beeksisure bakka amma jiru fannuun beeksisa. Egaa amma eessa jirta jedha. Amma akkuma nama tokkoo dalagadhee jijjiirama jedhee biyya koorraan ba'ee jira. Biyya ormaa keessa jira jechuudha. Bakki jiru Dubaay jedhama. Dubaay jira. Dubaay keessa iddoo Alaayin jedhamtu jira jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa darbinu. Gaafiin itti aanu jireenya kee keessatti maaltu si mudatee jedha. Jireenya kee keessatti maaltu si mudate jedha. Egaa jireenya kee keessatti nama taatee wanti si mudanne hin jiraa? Hin jiru. Egaa mudannoo koorraa isiniif qooda jechuudha. Muraasa tokko hundaa'uu isiniif qooduu baadhu. Jireenya kee keessatti maaltu si mudate jedha. Wanta na mudate akka ibsuuf barbaaddi obboleettiin keenya. Egaa jireenya koo keessatti wanti na mudate biyya koo ta'ee duraan jechuudha. Biyya koo ta'ee duraan kan biyya ormaatu osoo hin geenye jechuudha. Mudannoo biyya ormaa ni beektan hundi keessanuu ni argitanii. Biyya ta'ee duraan osoo hojii hojjedhu fooxaa jira. Fooxaan mana dabbasaadha kan hojjennu. Osoo hojjedhu fooxaa dhiqee afe ala. Fooxaa dhiqee afe kana ala. Fooxaa dhiqee afe kana bishaan qaba. Iddoon itti afu kuni kan irratti afamu sibiila. Sibiilli kun asii deemee goda jalatti girgiddaa irratti jechuudha. Mana dhaabaa jalatti shiboon kun edaa gamada elektirikaan wal tuqee jira. Elektirikiidhaan wal argatee jira. Shiboon irratti haanni afamu kun wal qabatee ni jira. Idduma kanaan fooxaa dhiqee afe jechuudha. Iddoo hojiitti fooxaa dhiqee afee ifaan akka irra jiru agarree nama uffata miicee hin afne ifaan irraa luluqqee kun wal argateera haada saniini. Ganama subiidha. Hojii eegalleerra fooxaa kana dhiqee afe. Yoon afuu na qabate. Maabiraatiin na qabee waaqafaa galatu har'a gahee jira. Maabiraatiin yoo na qabatu iddoo saniif ijoollee xixinnoo jira. Namni gurguddaan hin jiru. Hin jiran rafanii jiran. Iddoo rafanii jiranii. Dafanii hanga isaan ifaa deebisanitti xinnoon irra ture. Ifaa san deebisanii ifaa deebisnaan ganna laksee lafaan na dhaye yeroodhaaf yooma wanni natti hin fakkaanne aananii akka mirindaa uumamanaaf kennanii nan dhuge xinnoo na wayyaa'ee naguma oole achi qaama kan qaqqabeetuma oole yeroof narraan beeksisne galee guyyaa lammataa miti galgaluma san dhiiga afaanii funyaaniin na deebise. Dhiiga afaanii funyaaniin na deebisee maatittuun himne iddoo jirrutti maatittuun himne bakkuma hojii waan ta'eef hooma xiqqoodha jedheetiniini. Har'a wanni jedhee akkana ifaa osoo sokkeetti sakka'u ifaan na qabee jira. Na rifachiise jedhe rifaatuun kiyya keessi kiyya rifatee jira. Dhiiga afaanii funyaan na dacha'ee karaa gabaabamaan isinitti himu jechuudha. Achi haala kanii achi mana yaalaa na butanii na geessanii
yeroodhaan hin finne jedhanii xinnoo nara ture xinnoof na wallaalchise bakka daawwamna godhanii guyyaa lammatatti fayye jechuudha. Isarraan dhufne gaaraan ajajamne na mudannoo koo keessatti isa kana osoo biyyaadhaan baatan dhufne. Egaa biyya ormaa kanatti eefan dhufee biyya ormaa keessatti egaa mudannoo hedduu jira. Mudannoon baay'ee jira. Mudannoon biyya ormaa kana mootu maal seetanii waa baay'ee jira. Eessarraa isiniif ibsa tokko isiniif haa ibsu. Mudannoo tokko isiniif haa ibsu. Mudannoo biyya ormaa kana keessa mudannoo biyya ormaa kana keessa namittiin birrii fuute jette ingijibdi waraqaa hojjechuu diddaaf jechuudha. Waraqaa hojjechuu diddaaf maallaqa kiyya fuute jettee ishii qulfii fi maallaqa kiyya fuute jette hin agarreessi jirtee hin barbaadde maallaqa kee fuunee jedheen mana hidha si geessa jettee nageessi jedheen hayyee ka ibeenu haa deemnu amma ka ibeenu wanni fidde hidhataa hin fidde yoo isheen hidhataa kana fiddee dhuftu hidhataa yoo isheen fiddee dhuftu ani hidhataa isiin fiddellee hin sodaanne wattaadaroota isiin fiddellee hin sodaanne maaliif yaa wanta balleesse tokko hin jiru wanta argellee hin jiru jechuudha. Wanti nama sodaachisu hin jiru. Asumaan dhaamsa tokko isiniif dabarsaa ijoollee keenya osoo isaan si qoruuf jecha waan akkana balleessite yookaan akkana goote yookaan akkas goote jecha humnaan si qolu na yogguu sanatti maal hojjettan ijoolleen keenya ni boossan ni boottanii bakka ni aartan aarus hin qabdu wanta ofii keetii hin balleessine yoo ta'an hin agarre tokko aarus hin qabdu boos hin qabdu hin boonne aannan callisee wanta kanatti yookaan hin beeku akkana agarra hin jedheen laamaa shoftu maa baaraka wayin sharraanii alkoo jedheen hin beeku jedheen hin agarree hin beeku maalitti beeka hin agarree as jira hunoo kaameraa qabdii jedheen kaameraan isiin daawwatu yoo kaameraan ishee daawwate kaameraa banaa laallu jedheen kaameraa qabdii mana keessa banaa akka ilaallaa bakka keessi amma nan bareete bani achuma wanni bira dhaabbadhe wattaadaroota isii bira dhaabbadhe bani jedheen amma kana akkamitti akkas jedheen mana wanni si geessa yoo hin teeme bee manedha. Achiin hin deemne ammallee as keessatti wanti tokko isinii galuu qabu. Dallaalaan hojii nama yoo galche warri biiroo jechuudha. Maallaqa isaanii fudhatanii ji'a ja'a yoo darbe maaliif ji'a ja'a yoo hin darbin maallaqa san deebisan jechuudha. Warri biiroo jechuudha. Maallaqa san hin deebisaniif warroota iddoo hojii saniif. Ji'a ja'a darbee jira. Maallaqi gubateera maallaqas deebisuu hin danda'u itti bilbilaan ani itti bilbilaan akkana itti namittiin jennaan hin dubbanne waan kana jennee silkii isaa dhaamsatanii dhaam jedhanii hayyee mana hidhaa nageessite ana waan tokko hin qabu fidaa wanni jedheen fidi jedheen ashaaraa fidi jedheen ashaaraa nan tuqa fidi ashaaraa harki kiyya yoo fuudhee jiraate fidi jedheen poolisichuma dura taa'e. Fidii jedheen kaameraan ishee mul'isu maa gootaree mana keessa jedheen kaameraan ishee mul'isne maa lashaadheetii kaameraa maayishuuf anzan lasha rakkabtii jedheen namittiin poolisuma duratti okay illamaa shaala maat aarfii jedheen kan fuudhe isa hin beekin fidii ashaaraa harka fuunaa kiyyallee kajoollee keetiillee ka hundaa'u ashaaraa fuunaa fidii jedheen duraan kun wanni tiruun hojjetu duraan biyya isheetti poolisii ta'uun ooltu jedha. Gabal hinkeen shirxa haatiyya. Wala shirxaa maatikaaf wala argite isheen na sodaachisuuf hangeessitti maaliif na qoraa irratti waraqaa dalaguuf waraqaan dalayne immoo waraqallee hin dalayne. Anaa isheen na qoruuf akkas dalagaa turte anumattuu isheen lakkoofne anka dhufu ashaaraallee fidineen hayyee deemi ati hojiif dhufteemi ashaaraallee kaasuu hin barbaachisu. Deemi ati hojjechuu ifa barbaatte jedheen lakkin namitti kan hojjechuu wajjin hin barbaadu garuma biiroo na deebisaa ifa mana hidhaa nageessite laa gara biiroollee sin deebime dhiifama gaafattee meeshaan argamee jira birrilleen argamee jira hojiitti deebi'ette hayyee jedheeni hojiitti nan deebi'ee hojii kiyya hojjetaa hin turre na isiniin jedha
muudannoo akkanaa kana jira. Gorsa tokko isiniif laadhuu barbaadhu as biyya ormaa keessatti karaa hedduun nama qoran jechuudha isaan karaa hedduun nama qorani. Qormaata isaan si qoran kana ijoolleen keenya hin boottanii hin rifattanii maal rifatta takkaa jirtee biyya keetii baate nagaan na baaste nagaan na galche jettee waaqa keetitti kennu malee kan dhufe dura dhaabbattee waan sitti dhufee waan ofii keetii hin balleessine dursuma waan hin balleessini irraa of eeggannoo godhii of irraa qulqulluu ta'eeti. Qulqulluu taanaan waan feetee ofitti yeroo ammaa teekinooloojiin baay'eedha harka keettu kaasaa ashaaraadha harka keettu fuudha deebi'iitu immoo ashaaraa si kaasa waan feete yoo balleessite wanti si sodaachisu yookaan wanti si ofirratti gadi si fincaansee si fiffiisuu gadi hin jiru takka illee jechuudha. Anna akkasitti nan baanee hojii keenyatti nan deebi'ee isin jedha egaa obboleettii keenya mana keetitti qabajjee nawaamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu isin jedha. Egaa warroonni dhageeffachaa jirtullee baay'ee galatooma. Namoonni asumaan maatii taaddaluu maatii hin ta'ini asumaan naafillee kiroomii keessa na baasaa maatii koottatii mana meeshaa tu jecha koottaa natti dabalamaadha. Yaada gaarii argachuu dandeessanii achirratti barnoota waan hin beekne walirraa barannaa walirraa dhageeffanna jechuudha. Isinii jedha obboleeyyan koo egaa mudannoo kiyyaa fi isiniif himeera mudannoo immoo yeroo biraa mana koo keessa ta'ee akkanuma immoo bal'inaan mana obboleeyyan keenya keessa garaagaraa akkanatti kan mana keenya keessatti dubbachuu hin dandeenye asirratti yoo dhufne bal'inaan dubbanna jechuudha. Egaa mudannoon dubbatamee hin dhumu mudannoon biyya ormaa hedduudha baay'eedha. Egaa hanga tokko waan na mudateerra isiniif qoodeetiin jira. Galatooma waan dhaggeeffattaniif egaa obboleettii koo galatoomii congratulations hin jedhee jira. Jabaadhuu irratti hojjedhu kabajjee mana keetitti naaf yeroo keetiif gaaffii akkasumas naa dhiyeessuu keetiif hedduu galatoomii siin jedha. Ulfaadhu jabaadhuu irratti hojjedhu baay baay siin jedhee jira. Nagaatti.